سلسلة دراسة جبتها سنة لمقارهم بدوتكما الحمد لله الله يا رحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجنتوتا دعوتوتا فيديو كنا بيارا أمانة نتكلمت أمانة شيخ قدّا داعي قدّا أمة إسلامة شيخ أميني بروتي وجنو كلمت ورا مقالة رياض كيستو برانا سينا بريدو وان غاري هجتني سن كيستي سكنتا بيا تربديمي gosa gargaraati sagantaa wal dorgomanii sagantaa ajaa'ibaa dalagan keessatti manni anniyaa torban anniyaa jedhama yookiin immoo mata humbannaa bareentu badhaasa tokko badhaasa seenaa Sheek Jamaal Aliyyiitii fi akkasuma nama kabajamaa ulfaataa nama laffaatii dheeraa ummata islaamaa irraa qabu hangana jennee ka dubbachuu hin dandeenyeef badhaasa fuudhaa biraan nu gahaa nuun jedhanii nutti kennan sababa akkaataa galiinsaatiif badhaasni turullee kunoo dhaqqabsiifnee jirra ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa biraan ga'ee jira badhaasni warra anniyaa كبجماعة كيسان بدرس نيجي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياه قالتهما والفادا بدرسني كيسان نغير سنين بدأ فمو قاعد تنيت ما تشتاني لما يارتني لما إرجوني قال لما يارتشو كيسان لما يارتشو كيس يهدنو لا حملنا ما فاجتشو وهوجت تير أبدا فهم تسمو وهوجت تير أبدا فهم تسمو نبيه على كل حال قالتهما والفادا لما يارتشو أتي كوتي جدني تما نمني كوت ما مولي فتشو لما لينو نبدا فمو بايجيا كوت ما مولي فتشو في مني namni badhaafamu guute namni sila hojii tattaaffii qabu ta'aba qabu guute mootummaa mul'ifachuun immoo egaa hamlee nama jabeessa rabbi hamlee keessan jabeessa ulfaadhaa galatoomaa ayye alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam gabaatii somanaa keessa ustaaziif isaanis amaanaa kana ustaaza keenya ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaatiin ga'uu keetiif galatoomii ulfaadhu nama amaanaa saba kanaa baatu kanaa walitti rabbi si haa taasisuusin jecha ustaaza keenyas badhaasa fudhatan kana akkasuma guyyaa qiyamaallee karraa gaafatamtu tun taane katti ammallee badhaasatti dabalatu rabbi si haa taasisu jaalala hawaasni guddaan si qabu kanallee ammallee rabbi si haa dabalu siin jecha warri badhaasa kanatti yaaddanii akkasitti ergitan galanni keessan duniyaa irratti ilma Raayyaa caalu ustaaz Raayyaa caalu rabbi isin haa kafalu akhiraatti immoo jannata rabbi isin haa kafalu isin jecha bakka jirtanutti guddaa keessa rabbi walitti isin haa hidhu kaayoo keessa rabbi kanaa walitti tokko isin haa godhu nama if bira darbee nama yaadee waa'ee yaadee bakka hangaate rabbi isin haa taasisu isin keessa rakkataan adda addaa kan keezii adda addaatiin qabamellee jiraachuu mala cufa keessanuu haajaa keessa rabbi isin haa baasu isin jecha جزاكم الله خير اللهم صل وسلم على سيدنا badhaasni kun yoo daliilli isaa uummanni keenya diinii jaallata jechuudha nama isa dura dhaabbatee waan uummataa waan diinii waan khayrii dabarsu jaallata jechuu mallatteessa nama waliin milkaa'ee jannata argatu rabbiin isaa taasisu ulfaadhaa galatoomaa hundi keessanuu seenaan dheeraasee jedhubatama seenaa nama gaarii hin baduu takkuma alhamdulillahi allah ya rahman